Rakkoolee yookiin furmaata shamarran keenyaa gadaamessa isaanii kan yeroo marsaa laguutti dhufu dhukkubus ta'e akkasuma kan marsaa laguu ji'oota 2-3 irraa turu namoota ulfa yookiin daa'ima garatti qabachuu dadhabe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin qomoodhaan koo kanarra qabadhee dhufee qoricha waa'ee gadaamessaa yookiin ammoo tuyyuu hormaanni keenyaa bakkii killiin itti qophaa'u akkasuma mootuyyuu daa'imni itti qophaa'us ta'e akkasuma marsaan laguu irraa dhufuu jechuudha. Isa ajaa'iba qoricha ajaa'ibaa tahee fi namoonni hedduun jechuudha daa'ima nama arganne akkamitti argachuu danda'a jechuun keessan waan hin oolle. Kana jechuun har'a kan qabadhee dhufe Maryamiyaan gahee guddaa kan qabuu fi akkasuma mootuyyuu kana jechuun yoo daa'ima argitanii rabbiin kan isinii kennu ta'e sababoota adda addaatiin hormaanni keessan kun qulqullinni dhabuu fi akkasuma ammoo rakkoolee adda addaaf keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa hojjetan keemikaala adda addaatiin kan hormaanni isaanii keemikaalaan mana Arabaa kan dhiqanii fi akkasuma immoo keemikaalli kun hedduu qaama isaanii kan miidhuu fi hormoonii isaanii kan jijjiiruudha. Akkasuma namoonni keenya hedduun sababa jireenyaa kanaa fi carraaqachuudha yeroo hedduu qusannaa maatiitiif qorichoota adda addaa kan fudhatudha. Isa kanas tahee gargaaruufis rakkoolee adda addaa guutuu waa'ee gadaamessaa yookiin hormaata keenyaa furmaata isaati. Kan asitti argitan kun Maryamiyaadha. Maryamiyaa naannoo keessanitti maal akka jedhamu isinis as jalatti naa barreessa. Akkasuma immoo akkuma asitti argitaniin suuraa isaa kan fuula jalqabaa yookiin fuula bilbila kiyyaa irratti argaa jirtan kan namoonni afaan kana dhageettan afaan Oromootiin maal akka jedhamu akkasuma naannoo keessanitti eessatti akka argamu keessattuu ijoolleen naannoo diidaas yookiin gammoojjii kun ni beeytan jedhee yaada Oromoo koo guutuu. Kanaaf akkaataa fayyadamaa isaa guutuu qabadhee isinii dhufee jira. Faayidaan isaa kana qofa osoo hin tahin warroonni dhiibbaa sukkaaraa akkasuma dhiibbaa dhiigas tahe rakkoolee adda addaa mataa bu'aafatuu hirriba dhabuu fi akkasuma dhiphinaa yookiin ammoo cinqati yeroo hedduu cinqatan dhiphatan hiraara sammalee jechuudha. Namoota yeroo hedduu qaamni isaanii laafuu fi of dadhaban akkasuma ammoo namoonni dhiigni isaanii xuraayan dhiiga isaanii qulqulleessuuf dhugaatiin kumiyyuu kan hanga ammaatitti ani barsiisu dhiiga keenya qulqulleessuufis tahee akkasuma immoo qaama keenya keessaa akka bu'aa guddaa argatan nu gargaara. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa Maryamiyaan asitti isin argitan kun amma akka Saudi Arabiyaatitti riyaala 30 kan bitamedha. Sanuyyuu kadhee mummuraa san itti naa dabalan jechuudha. Firiin haqama asitti argitanii riyaala 15. Kana jechuun birrii biyya keenyatti gara 900 akkas 800 deemanatti fakkaateen of kolchaa dogoggoree fi kanaaf hedduu widdiidha. Akkasuma immoo bakki inni itti argamu eessa warri naan jettani akka naannoo yookiin biyyoota Arabaa guutuutti axxaarradha. Yeroo hedduu isiniif himee jira. Mana qoricha aadaa axxaarradha. Namoonni biyya Faranjis tahee biyyoota Awurooppaa biyya gurguddoo jirtani manni qoricha aadaa biyya keessanitti maal akka jedhamu afaan naannoo jiraattanii afaan biyya jiraattanii sanii ni beeytan jedhee abdiin qaba. Kanaaf afaan Oromootii yeroo hedduu mana qorsa aadaatitti argama. Mana qorsa aadaatitti argama jedhee qabadhe kan isinii dhufuudha. Kanaaf har'a kan hanguma xiqqoo ta'e tokko irraa fuunee Maryamiyaa kan akkamitti akka fayyadamnuu fi faayidaalee isaa himee waan xumuruu hin dandeenyee fi akka fakkeenyatti rifeensa keenyaa sababoota adda addaatiin jijjiirama hormoonis haa ta'u sababa qorsa adda addaa fayyadamnus tahee hir'ina adda addaallee haa ta'u humna keenya nu deebisuufis tahee rifeensa keenya deebisuuf gahee guddaa qaba. Akkaataan fayyadama rifeensaa akkam jechuun keessan waan hin oolle nama keenya biratti yeroo hedduu kan baratamee rifeensaaf kan fayyadu kan dibatan qofatti fakkaata. Dhugiitii qaama keessatiin jechuudha. Fuulas tahee qaama keenyaaf maddii jalqabaa gaaruma yookiin maddisiisuufis tahee bareechisuuf keessa hundeedha jechuudha. Nama keessa namni keenya hubannoo waan akkanaa kanan qabu rifeensa dheeressuuf dibata qofa se'anii dirqama nyaataas tahee dhugaatiin rifeensa keenyaaf gahee guddaa qaba. Akkuma asitti argitan kana Maryamiyaa kana jiidhas guyyaa biraa qabadhee isinii dhufuun kiyya waan hin oolle inshaallah rabbiin akkana gargaaru abdiin qaba. Isinis du'aa inaa kadhadhaa isiniin jedha. Bishaan danfifannee walitti deebina hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Isin ammoo maal akka godhu hanga xumuraatitti na wajjin turtii gaarii godha. Akkasuma immoo namoonni maatii koon taane akkuma baratame subscribe mallattoo argitan subscribein gurraattii taatee jirti. Duraan diimtuu turtee isinii galee amma garuu gurraattii taatee jirti. Gurraattii san tuqaa yoo isin tuqxanii jettan mallattoo bilbilaattu isinii dhufa. Mallattoo bilbilaa sanirra ogattuu hiixan ol ka jedhurra kaayuudhaan chip subscribe san balleessaa jechuudha bilbila keessanirra. Ammas ammoo waan tokko namoonni subscribe godhan viidiyoo kiyya ka jaalatan irra deddeebi'anii subscribe godha waan an jedhuuf subscribe tuqanii kana jechuun irraa kaafattan jechuudha. Warri gizee takka gootan irra deebitanii subscribe godhina.
Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hedduu waan baay'ee nama barbaachisuu fi Maryamiyaan kun osoo biyya kamittuu argame shamarran keenya akkuma dhalatanii marsaa laguutti dhufeen fayyadamuun dirqama isaaniiti. Warra abbaa manaa qabu qofa osoo hin tahin yaadadha. Warra abbaa manaa qabullee gammachuu gaa'ela isaanii hedduu jechuudha. Gadaamessaan yookiin hormaanni keenya qaamni saalaa dubartii sababa qilleensatiin ni jijjiirama. Bishaan danfifadhee dhufee jira. Maryamiyaa kana bishaan qulqulluudhaan irraa lollaanee yookiin irraa dhiqannee bishaan danfaa itti naqnee daqiiqaa afurii hanga shanii xiqqoo ibiddarra danfisna jechuudha. Kan isin beekuu qabdan shamarreen keenya gadaamessaa keenyas akka jabaatu yookiin ammoo tuyyuu akka bareedaa tahuu nu godha. Shamarran keenya yeroo hedduu jechuudha gariin ilaalcha gadi aantummaa kan qabantu jira. Hunda osoo hin ta'in of qolchaasiniin jedha. Isaanis haguma beekanii warra akkasii ani qaamni saalaa kiyya akkas eessatti beeytan hin beeytanii. Kana jechuun shamarran keenya yeroo hundaa jechuudha adada qilleensi jijjiiramu guyyaa 2-3 hirriba yoo dhabde qaamni saalaa kan kee ni hir'ata jechuudha. Guyyaa 2-3 hirriba gahaa argattee dhugaatii gahaa nyaata gahaa gaarii jechuudha madaala'iinsa qabu yoo nyaatte jette qaamni kan kee hedduu jechuudha hormooniin ni jijjiirama. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya shamarran jechuun akka killeeti yookiin akka burcuqqooti sirriitti qabiinsa barbaadde daqiiqaa 4-5 erga danfisni burcuqqoo keenyatti naqannaa jechuudha. Achi booda immoo daa'ima maankaa tokkotti goon keessattuu osoo daa'ima biyya keenya daa'imuma keenya san jechuudha argamee bareedaadha. Daa'ima biyya Arabaallee yoo ta'e warroonni biyya Arabaa jirtan daa'ima gurraacha. Inni kun dawaa firdiidha yookiin ammoo dawaa dirqamaati. Namoonni garaan isin hafuu dide isa kana sirriitti dirqama keessan jechuudha. Asal aswaxii jedhanii fi Maryamiyaa kana mana qorsa aadaatii bitattanii dhugaa rabbii itti alallaayee jettanii dhuudan taananiin yoo sababa argitanii rabbiin isin yeroo akkanaa hin kennu jedhee murteesse malee garuu sababoolee fayyaa dhabuu akkasuma immoo balfa adda addaa hormaanni keessan godhachuun kan mucucaatu yoo ta'e inshaallahu ta'ala kan isin gargaaruu fi hedduu kan bu'aa hedduu qabudha. Yeroo hedduu namni hedduu waan kana na gaafatanii garuu mana yaalaa dhaqee garaan si hafuu danda'a na hafuu didee akkasuma marsaan laguu ji'a 2-3 na dhufa sababa isaan beeku ji'aaf 7 na dhuforri jettan waan kana dhugaatii fayyadama inshaallahu ta'ala. Namoonni akka garaan isin hafuu barbaadan bismillaahi ta'ala garaa qullatti walit dhaabdanii ji'a tokkoof dhuguu qabdanii garuu nyaata keessan sirrii nyaachuu qabdan. Sababbiin nyaata yeroo hedduu isinii himee qaamni keenya guutuun sirraa'uuf jecha nyaata barbaada. Nyaata madaalahiinsa qabu barbaada. Isin nyaata keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa jirtan nyaata Arabaa ruuzni gara isin gogee sagaaraan isin goguu malee bu'aa baay'ee isiniif hin qabu. Nyaata bu'aa hedduu qabu. Maallaqa keessaniin bitadhaa obboleeyyan kiyya walitti daayisifadhaa midhaan barsiisu kana guyyatti burcuqqoo takka galgala fi ganama dhugaa mee garaa keessan irraa bahaa birrii xiqqishuudha. Parsantii 100 parsantii tuqaa hanga muraasa jechuu kan qaama keessaniif fayyadamtan. Haala kanaan midhaan noota ani isin barsiise fayyadama nyaata gaarii keessattuu abishii fayyadama. Abishiilleen bareeda jechuudha. Akka garaanuu isin hafuufillee sirriitti qaama keessan isin qulqulleessiti dhiiga. Kanaaf viidiyoo isinitti hin dheeressu. Dhugiitiin kun namoota dhukkuba sukkaaraa dhiibbaa dhiigaa akkasuma xuriinsa dhiiga keenya kan xuraa'ellee qulqulleessu gahee guddaa qaba. Maaliif viidiyoo namoonni hedduun haasaa dheeressita jettanii waan hifataa jirtaniif viidiyoo asumatti kan goolabu guyyaa biraa qabadhee isinii dhufa horaa bulaa fayyaa.